Hara gadi ba'eetiin jira. Dhugaa dubbachuuf wantoonni samuunii kana itti deemamaa jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Fakkeenya bunii ooshee maalirra jira. Si dubartoonni hin maraatte an wallahi lazimnan na dhibee waan isaanii dhugaa rabbii dubbachuuf karaa deeman jira. Garuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii sinyacha. Alli naga jira alhamdulillah galata rabbii. Dhugaa dubbachuuf wantoonni yeroo ammaa deemamaa jiru. Baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Shamarran yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf jaarsa jaartii qabu jaarsa ilmaan qabu malee heeruma didde jechuudha. Allah kulli haal rabbiin khayri haa taasisu hundumayyuu wallahi ani bakka sirri ma tokko jechuudha. Na ajaa'ibsi namni sammuu akkamii qaba akkamitti yaada maal jechuudha garuu astaghfirullah alazim maraate shamarran teen akka badaa maraachaa jirti. Allah kulli haal rabbi khayri haa taasisu wantoota kanatti rafrooguun baay'ee barbaachisaadha. Salphina guddaadha wallahi alazim. Kanaaf wanti kun hin ta'u irraa dhaabbadha. Gaafa dura ayyuun akkasitti laayidee uummanni hundi kun Saidoo deeggaree kun Sumayyaa deeggarummaa ta'u namni akka badaatti fudhata. Amma dhugaa dubbachuuf ani hin beeku. Rabbi isin haa laaffisu. Ka jaarsa nama warri guurattan isin guurachuu ka'ee booda isinillee akkasumatti rabbiin zajaa isin kafalachuudha. Warroota jaarsa namaa fudhattanii jettan salphinni keessanii booda jechuudha. Ani garuu waan jabaanatti fakkaanne dhugaa dubbachuuf waan fokkisaadha. Akkas isin jechuu barbaada. Aduun immoo jechuudha. Aduun akka badaa oo'a. Rabbiin nu haa laaffisu malee aduun akka maleetti oo'a. Inshallah viidiyoo taanutti immoo isiniin jedha. Ooshee malee amma mucatiin kun ooshee malee dhiirri biraan jiru. Gaggabde akkuma isheen jette bishaan sitti qabame kaate. Amboo dhiirri jira ka ooshee caalu jira. Maal isa malee ta'u? Ara waan an waasitti erguuf dideef jechuun qabdu jecha akkanaa kana keessatti ulma dhiiratiin miidiyaa irratti jechuun qabdu. Ergituu baatus siif rabbi walitti beeka garuu jecha akkanaa kana namaan jechuu hin qabdu. Jireenya kee qofa odoo hin taane jireenya obboleettii keetiillee yaaduu qabda. Dhiifte bultii kee maaltu na galche bakka sima fuudhee hojii jiraatu jechuudha. Maaliif hin ta'u? Ana qofa fuudhi isi dhiise jechuun hin ta'u. Hin taatu. Kuni gara rabbiitiif gara namaatillee hin ta'u. Dubartii taatee moo jecha akkana jechuun qabdu. Maaliif inni si fuudhee wajjin jiraata odoo hin taane isa doorsisuu odoo hin taane isa akkana si godha jinni si godha jechuu odoo hin taane ofii keetii boru jireenya kee itti fufa. Ocean silaa bultii ijaaratee jiri jette isii saniif yaaduu qabda. Bunii jechuun dhiyoo dhufte. Gara miidiyaatis dhiyoo dhuftu otoo waliif beeknee otoo qofa bichaaf yaaduu baannee nuti dubartoonni dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waliif hin beeknu, waliif hin yaannu. Bakka ofuma keenya nyaannee dhuunee yoo jenne bakka kalas dhumatee jira jechuudha. Maaliif akkas ta'uun barbaachise? Dhugaa rabbi maaliif waluma uf qofa yaaduun barbaachise? Fakkeenyaaf gaafa isiin mucaa kana fuute maaltu itti dhagama? Mucaan kun ishee fuudhe. Fakkeenyaaf buniitti maaltu dhagama? Bakki isiisan jechuudha. Bakki isiisan of buuftee of ilaaltu maaliif of qofaaf yaaddi? Ayi nama keenya ayi shamarran teenya dhugaa rabbi yeroon ammaa kun biizinesa qofa ta'ee jira. Yeroon ammaa kun of qofa yaadu of qofa jaalachuu bakka samalee namaaf yaaduun tun obboleetitiyaa tun maaliitiyaan hin jiru. Maaliif barbaachise? Amma na jibbisiisa nama jibbisiisa yoo bar haalumti ilmi namaatti jiru kunu wal jalatti ilaalaa bar mormiin gaafa intallee mucattiin suni ayyuu mormattee fatiyaan sun ayyuu mormattee suni wallahi mormii cimaadha namni hin beekuuf malee. Maaliif hoo jettan dhaabi wanna kana dhaabi wanni kun hin ta'u gaaf jennu jedhanii yeroo san isheen lolte suni deeme ammallee dhufe. Borullee kabiraatu dhufa beeka. Obboleettiin deemee tuni ta'ooshee amma mormitu jaalalleen ooshee ka duraanii tuni duraan itti waan biyya ambaa jirtuuf itti safaaxaa turuu dandeetti. Eegee abdii irraa kutatee gaafa kaanii bultii haaraa eegale. Isaan gaafa deeman waa walii seenanii deemuu danda'an. Dhiirri bara akkasuma. Nuti hunduu namni madaan dhabne jiru.
garuu nuti waa fooyyeffanne waggaa kana waggaa lamata kana waggaa sadii kana waggaa arfan kana jenne otoo jennu yeroon keenya quta jechuudha. Abdii irraa kutateetiin jireenya isaa haaraa eegale gaa'ela haaraa eegale gaaf inni gaa'ela haaraa eegalu keessatti dhuftee keessa seenti diidee dhiiftee jettiin ka ani akkumatti bar'annaa ajaa'ibii akkumatti mee waa'ee kanaa dubbatti hin qaanoftu akka bultii ijaare moo miidiyaa irratti hin beeyti jechuudha. Isiinuu inni dubartiin jechuudha waa dubartiin beeka akkamitti abbaa manaatiif jaalallee ofiitti galti beekta gaaf inni fuudhee dhage gaaf inni jaalatee dhage fiidee galti ka dura jaalala isaa san ulaagaalee isaa san hin guutiin hin ta'u yeroo keessanillee taphatiin ati obboleettii tiyya oosheef duraa yoo jaalallee taate fakkeenyaaf har'aaf immoo obboleettii ta'uu dandeetta akkuma inni siin jedha. Kanaaf nama tokko uf qofaaf hin yaade uf qofa quufsu biddeen tokko yoo biddeen gimmaasha qabaate tokko nuusi isaa kuttee namaa kennuu hin dandeettu jechuudhaati. Ufumaaf nyaadhee quufaa jettaa gattee argattu sanuyyuu jechuudha. Hin barbaachisu. Hin ta'u immoo uf qofaaf nyaachuun uf qofaaf dhuguun uf qofaaf dibachuun uf qofaaf dhiqachuun ollaa keetii hiriyaa keetii obboleettii teetii abbaa manaa bultii diiguu jechuun immoo wallaahi hin ulfaata. Borrabbiin immoo sillee odoo si fuudhallee akkasumatti kabiraas irratti dhufti. Situ karaa baase kan situ karaa baasee situ rakkoo mal qaba bultii diiguun salphaaseeti bar bultii diiguu bultii nama diiguu salphaaseeti maaltu nagalcheeree ana yookiin akkana si godha harakaata akkanaa kana jechuudha odoo dhaabdanii akka harakaata isiin gootu mootu intalli sun jechuudha harakaata isiin gootu ishee malee akka namni bakka dubartiin isii malee akka hin jirretti uflaalti ara taa'e guutee jira dhiirrillee guutee jira ooshee ka caalu jechuudha. Soqadhu dhiira biraa bultii namaa keessaa ba'i bultii namaa diiguun hin barbaachisu wallahi namni bultii namaa diige bultiin isallee ni diigamti. Bultii tee haara ijaaruuf itti qophaa'e bor akkamitti nama biraa ati har'a asirratti baatee akkana godhattu bor namni biraa dhiirri biraa akkamitti sitti kalaa'ee si jaallata akkamitti sitti kalaa'ee si fuudha ati duraan isa wajjii jaalachaa turte isa kadhachaa turte ufra kaseessita jechuudha baratama wallaahi ufra kaseessite maaliif inni erga sin feene akkamitti feeta inni erga sin jaaladhu bire akkamitti jaalatta wanni jala si buuse maani wanni isa jala si boosisu maani wanni isa jala si fiisisu maani sin barbaanne fuudhe bakka akkas si dhiisuu qaba gaa'ile jireenya isaa keessaa baatee jireenya haaraa ijaarachuu qabdu dirqama ooshee malee dhiirri biraan jiru jettee mataaf hin dhukkubsin an shamarran keenya saraahatan dhaamsi isinii dhaamu yeroo biyya ambaa turtanii galtan yeroo galte jaalallee kee duraanitti deebuun baay'ee ulfaata kana sirriitti beekuu qabda tokkoffaa innuu si eegaa dhaqee si abdatee kute waan ta'eef ani mallaqa sitti erguu dhabee fi saniif fuute ani maan nagalchire waa'ee gaa'ila keessanii taa'e nurraabba taa'e nama jaallatan duruun argatan jedhan erginni si jaallates eeggate yeroo kee ofii gubde amma immoo erga gaala jaaratanii kaanii isii dhiisii na fuudhi isii dhiisii na fuudhi jechuun fookkinna sirraayyuun bareedu. Akkas isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan aturaa isiniin jedha wanti kun immoo wanta sirrii akka hin taanetti beeka kanaaf laayikii gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi